ጨርሳለች ብዬ ስለማላስብ ነው። አሁንም ይኸው የሚበቃትን ያህል ብር አስገብቼላታለሁ በአካውንትሽ ማለት ነው። የሚበቃሽን ያህል ብር ይሄን ያህል ብዬ ማልጠራም አስገብቼልሻለሁ አካውንትሽ ላይ። ልጆቼ ናቸው አንቺ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወሮተ መንቲ ብራቲ ፈሽማሪ ከፉኔ ጅራ ጅርቱ በከ ጅርታቲ ነጌኝ ረቢ ሲንፋና ጅራቱ አነጋ ኮቲ ገደተ ረቢ በከ ጅራተኒ ሰይዶኒ የመኒ ዴሜ ጅራ ማሻአላ ተባረከላ ጅሬን ጅራ ዱጋ ሄዱ ቶኮ ገመዴ ማለፊ dingatallee argachuu danda'a waan ta'eef Sumayyaa deemee jira jechuudha. Dhugaa cinqii meeqaan deeme sanuu tikeetti dabiliin kutadha jedhee xiyyaarri Yamaniidhaan argamu dabilii kutadhe jedhee birrii dabilii tirfii kaffaleeti kan inni tikeetti kutatee ijoolleen koo wanta achi keessa jiranii fi ijoolleen koo mucaan koo dhukkubsattee jirti marfee ishee waraanaa jiru qilleensa jijjiirame jette malee mucaa koo waan dhukkube hin beeku. Ani immoo mucaa koo rayyuu eenyuun iyyuu hin caalchifadhu dirqama yoon arge deemee laallachuu qaba deemee hubachuu qaba jedheetu guyyaa har'aa Yamanii keessa taa'ee viidiyoo amma gadhiisee kana ergi Yamanii geetu gadhiisee jechuudha. Hedduu tokko gammadeen akka kootti Yamanii deemuunsaa hedduu na gammachiise maaliif dingata argachuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Dhingadde akkuma beekamu proogiraamii yookaan immoo sagantaa qalabatii godhachuuti kan inni murteeffatee ture sanbata har'aatti anillee akkasumatti eegaa ture iyyuu qalabatii godhata har'agaa jedhee eegaa ture dhingadde dubbatee ture waan ta'eef har'a sagantaa qalabatii sanaa mucaa korraa naaf hin caalu fuuti mucaa korraa naaf hin caalu jedhee tikeetti dabalee kutadhee gara Yamaniitti imalaa jira. Gara Yamaniitti deemaa jira jedhee sagantaan rakkoon qabu booddeeyyuu ta'u hin qabaataa rakkoon hin jiru jedhee. Sumayyaanis immoo mana dalagaa galuutti jirti. Mana dalagaa gala jettee mana madaamiin gala waan jetteef iyyuu dirqama dafee qaqqabuun qaba. Akkaawuntii isheerras immoo birrii waa xiqqoo gasheef hin jira. Akka isheen mana dalagaa galee akkasumas immoo isheen hin sobdi birriin qabu jettee yookaan ana aarsuudhaaf jetti malee birriinuma qabdii numa dalagatti waan ta'eef birrii dhabdee miti hin sobdii jedhee dubbachaa jira jechuudha. Isa kana rabbii fi ishee qofatu beekaa jechuudha. Maaliif dheerrii birrii beektanii dheerri kuni birriin isuma kaleessa dheengaddaa sigaa asii an beeku dheerrii dubartiidha malee kan cannaqamu mana keessaayyuu dheerri qonxobaadhaan birrii sitti kenna. Dubartiin immoo birrii waliin ga'u dubartiidhaaf birrii waliin ga'u birriin walanqata kanan bita sanan bita kanan godha yoo jette walanqataa jechuudha. Kanaafuu jennaani inna mala dhiiraati. Kanaafitu akkasittiin hin sobdii jedhama dhiirri waan mana keessaa waan hunda kana haga tokko hin beeku jechuudha. Sayidooni garuu amma tokkoyyuu homaan jedhudha malee dhumuu danda'a fira ishee gargaaruu dandeessi. Birri baay'ee biyyatti fixee dhufuu dandeessi. Kanaafiyyuu birriin hin ga'a jedhee yaadu an akka kootti jechuudha. Isa kana isheedhaaf rabbi qofatu beekaa jechuudha. Namni yoo rakkate malee mana madaamii gala. Namni yoo rakkate malee mana madaamii hin galuu nuyyuu taanaan rakkannaan mana madaamii keessa teenya malee otoo nurraa fa'aa tirfii qabaanne namni mana madaamii keessa hojjetu hin jiru jechuudha. Isa kana akka jedhe jechuudha. Garuu immoo jechuudha ayyuuni siistematti fiddee jedha akka siistematti fiddee akka inni hin deemnee fi si jammaree akka inni sagantaa har'aa qalabatii godhatu hin beekti isheen osoo beektuutu maal gooti Adamarraa baatee inni Finfinnee jiraa mitire gara Finfinnee dhuftee sagantaa qalabatiitti seetee dhuftee jechuudha. Saniin booda ani sagantaa qalabatii dabarseera barbaadu Yamaniin hin deemannaan maal gooti paaspoortii isaa hatteetu nama hiriyoota ishee bira keesse ganama baajaajiidhaan dhufanii fuudhanii jette. Hiriyoota ishee bira keessee jechuudha paaspoortii isaa akka inni hin deemneef. Yoommoo paaspoortii kanaa kenni nan deema jettee garaa kutattee wanni fidii jetteen birrii Awwaash baankiirraa Nigdi baankiirraa maayiniin Oromiyaa baankii Itoophiyaa keessa jiran hunda maqaa dhofteetu 4,000 naagashi jettee miti immoo na hunda gurguruu baadde 4,000 jette ta'ee 400 jette ta'ee hin beekan. Kana baankii hunda isaarraa buukii koo irratti gara naagashii jetteen. Yoo kana ta'e malee otuu mormi koo nacitee du'een bada malee jette yookaan uuu jettee iyyita malee yookaan immoo reebdee na caccabsitee akka fedhe na goote akkuma duraanii na reebda malee wanti fiddu hin jiru waan na gootu tokkollee hin qabdu. Birrii naa dabarsitu malee otuu mormi koo nacitee asiin deemtu jetteen.
waan godhuun qabu akkasii jedheen birrii barbaadda jennaan eenyinaan birriin ijoollee koranaaf hin caalu kan ijoollee koranaa caalu ijoollee koo qofannaa caala malee birriin ijoollee koranaaf hin caalu siif hin dabarsa paaspoortii naa kennee jedheen ibbooko achumarraan tolee rakkoon qabeetteen paaspoortii salaattee fi gaa kute gurbaanni asii gara erginni sokkee boolee keessa ga'e immoo Iyyaasuu gaggeesse gaa boolee keessa ga'e maal jettiin tikeettii kutadheeraa dhaqaarti amma maal jette naan jedhaa joo yoo ishee yamanii dhattee zooruun isheen oolle magaalaa keessa maal jette naan jedha eessa dhaquuf tikeettii kutattire isinummaa yaadda ilaaltaniittu achi dhaqaarti bar isa duukaa bu'aa jirti kanaafitu birrii kaasa bassabde maal jettiin jama mana kiraayii jette akka waan ofii isheetii kaffaltu mana kiraayii jette mana isaa fooqii sana bitatte maqatti isheen naan galuu kanaafani beektanii namni dulloome kun waan qajeeluufi. Amma akkasittiin isinnaa qajeelchaasan ilmaan xiyyaane haati keessan dulloomteetti maqattiisee DMC diimoo maadhanii isheen naan galtudha. Waan fooqii man jedha abbaa koo isiniif gala dheetan. Achi gaadha koo mucayyoon isallee namni kaffalu hin jiru jetteen isa ji'aan kaffalamaa jetteen isa isa fidee kaffalaa. Anatu kaffalaa ati waan kaffaltuuf hin qabdu isa waan keessa waan si gashi tokkollee hin jiru isa nu deessini anatu kaffalaa jedhe. Amma seen wacii tokko jira jettee ijoollee keenya birrii kana muluu hirkaaxaat laxat gooteetu baxxee tikeettiin kutatte meen lallaqa bakkuma isheen dhaxxu wallaahi achuma dhaxxi maal jette naan jedhaa dhugaa rabbiin isiniin jedha haati keenya maal jettee naan jedhaa yoo isheen yamaniidhaan hin bahin gidduu kana amma argitu miti yoo isheen yamaniin hin bahin yoo mana barumsaatti hin jirtu ta'ee dhuguma barachaa jirti barumsan baradha ittoo yeroo kan baratti. Barumsa baratti wantichoo kutaa kudhan barti rabbii kiyya yoo barumsa amma ganaadha kama barumsichi cufamuuf naannoo ji'a lama akkas tafe miti yookiin guyyaama tokko lama sadii fiyyama fudhattee natti fakkaata dhaquun isheen ol yookaan tamaaritti itti dhiifte natti fakkaata malee jechuu tikeettii kutadheera ittiin sagalee itti qabde ani tikeettii kutadheera ittiin dhufaa eessadatti jedhe Sa'idoon. Eessadatti tikeettii kutattee sagalee na qabdi tikeettii kutadheera naan jettee jedhe eessadatti jedhe isa duukaa dhufti kaasa'ii tokko yamanii dhufti iddoo biraayyuu nattu malee jechuudha rabbiin du'aa isii gochuudha malee yamanii keessa taa'ee viidiyoo gannuu dhiise rabbiin siyaa milkeessu rabbiin garaa malaaffisee sumayyaa dhugaa rabbumaan garaa laaffisee jechuudha. Mucaa keessan akka argattu rabbi siyaa taasisuun siin jira dhugaa rabbi otuma walitti araaramuu dhiisanii ijoollee walitti agarsiisanii ijoolleen abbaa koo jettee ilaaltee dhungattee maal jettee hedduu nama gammachiisa jechuudha. Kana fakkaata viidiyoon isaanii yoo dhaggeeffattaniitti ta'e dhageessaniitti waan dhaggeeffanne ta'e immoo dhaqaa dhaggeeffadhaa viidiyoo isaa isiniin jedha waan dhaggeeffattaniif guddaa tokko galatoomaa ulfaadhaa baay'ee.